natti ulfaate yaadunu ummat san hunda nyaachisuun ulfaata achi biratti garuu bitaa nagalee bitaa mirgalaalee nama dhabe intala Oromoo haadha qabeenyaa jabduu takka biyya Austraaliyaa jirti yaa maqaa isiin kaasu of durattiin galatoonfadha waan dhufaa jirtuuf jennaan gaaf isiin biyya kana dhufte affeeranii ka isin beeksisuta biyya Austraaliyaa irraa itti bilbileen bar akkana adaadoo waan akkanaattu na mudate namni immoo baay'atee humna kiyyaa ol tahee ani immoo ka galmaatu qarshii Itoophiyaati yoo laakkoyte miliyoona olii ka nyaatallee akkasii akkam goone jennaan maal barbaadde keerona akkana qarshii miliyoona takkaaf jettee moraan jette qarshii miliyoona takkaafi 8,000 osoo ani taasee hin finne akkaawuntii kiyyarra naa galchite sponsor mana nyaata warra nyaata Addis Future nama 1,000 ol nyaatan san kan kaffale haadha qabeenyaa Oromoo takkitti tu kafalee jechuudha. Haadha qabeenyaa Oromoo takka nama akkas guddatu san jechuudha. So kun jaalalli namaa nama rabbi jaalatu namni illee jaalata. Baay'isooyaan homaa godheetti miti. Ani mucama durriyyee tokko isin agartan garuu Oromoon akka ilma isaatti akka obboleessa isaa xiqqaatti akka obboleessa isaa hiriyyaatti akkasittiin guyyaa kiyya naa miidhagsitee guyyaan kee haa miidhagu addunyaaf akirallee torii maqaa isii icciitimaan qabadha. Gaaf isiin Dubaay dhufte garuu isinitti himuun immoo hin oolu. Ajitti was deebine immoo hiriyyaa kiyya immoo Alii Xayyibo obboleessa kiyya guddaa dhufee maal kiyaaroo uffanni maaluun taan maal kun akkana maal godhattee jirta jedheetu yeroo san inni Itoophiyaa jira garuu akka direct transfer yoo xiqqaate qarshii Itoophiyaa 700 naa erge. Thank you. 700 eenyullee namatti hin kennu har'atti qarshii 700 naa kenne galatoomi Alii Xayyib Isaaq gurbaa warra Baalee maal godhaan abbaa qabeenyaan akkasii jinnii jechuun dhiir laatte godhe goonni kabiyyaa lolee arjaan ka gootaa tole wal argine bolole jedhe Umar Suleiman እና bareeduun guyyaa sanii toluun guyyaa sanii asbiratti Muktaar Adeeroo weellisaa Muktaar Adeeroo itti bilbilee akkana ennaan hay an dirra dhawat dhaladhe jaartin tee dirra dhawat dhalatte an dirra dhawatti dhaladhe jaartin tee dirra dhawatti dhalatte ati bar soddaa kiyyaa plus immoo ati ilma kiyyaa an dhufuun ani jaartii sitti fuudha malee kiyaaroo akkasii miti kootu jedhe ofii isaatii tikkeetta muratee Muktaar Adeeroon eenyulleen godhu waayizee namni ofii isaatii tikkeetta muratee siigale kachi jedhe jechuudha. Ofii isaatiif ka'ee dhufe Muktaar Adeeroon cidha kiyyarratti argame guyyaa kiyya naa bareechee jechuu haa galatoomu Muktaar Adeeroo. Haa galatoomu Muktaar Adeeroon innillee Shukrii Jamaal immoo itti bilbilee kiyaaroo naan jedhee akkam yoo an dhufe guyyaan kee hin tolaa naan jedhe Shukrii Jamaal. Yeroo san namni baay'een keessan Shukrii Jamaal akka Itoophiyaa jiru beektan garuu miti. Abbaa feetan gaafadha. Shukrii Jamaal London ture. London irraa ka'ee sigale London irraa ka'ee qatti jedhee ofii isaatii tikkeetta kutatee naa dhufe. Haa galatoomu Shukrii Jamaal. Deekiyaaroo obbolummaa waggaa 10 meeqaa bara qabsoo bara bilisummaa bara meeqa waa meeqa wal hojii dabarsine akkamitti an sargii keetirratti argamne kiyaaroo dhuguma immoo Shukriin erga Dubaay dhufee turee jira namni baay'een isa hawwee jira arguudhaafis seegalee kun hunduu cidha keetirratti haafu rakkoon qabu jedhee dhufee guyyaa kiyyarratti argame jechuudha. Weellisaa Shukrii Jamaal obboleessa koo horii bulii sagaleen tee haa dhagayamtu jiraa dhiisii du'aanuu haa dhagahu sagalee tee inna abbeeraa kiyya immoo Ameerikaa irraa ka'ee
America raka'ee natti fuudhuuf jecha kennaawwan yoo xiqqaate uffattoota boorsaa maal jinni waan meeqa kan maqaa isaan beekni biraandii waan meeqa shaanxaa guutuu shaanxan yeroo boola irratti isa simadhu isin argitan sun hundi isaa kennaa inni nuuf fidee dhufeen ka guutame abbaa jechuun akkasina wajji deemee rifeensa narraa ciree na tolchee na bareechee haga uffannee achi iddoo hoteelatti irraa gara galmaa baanutti na wajjiin dhaabatee na bareechee abballee qabaachuu wayya sanuu ka qabu. haa galatoomu. Salphaa miti. Sii galee sanii abdii safii malkaan waan kana barreessanii harkaanis lafaanis natti nafne batalee obboleettii tiyya Jamiilaa Kaliil intala beeraa kiyyaa galatoomi. Dhangaa hojjattee naaf idde bakkaan jirutti. Abbaa giddii meeshaa manaa guutuu firiijini nafne ka nyaata ho'isu nafne ka nyaata dalagu nafne abbaan giddii firiijirraa ka nyaata ho'isu maayikiroofiirraa meeshaa maashina uffata dhiqu guututti abbaan giddii guutuu isaa meeshaa manaa wanni tokko osoo hin hafin nuuf fidet. Lammaffaa markaba gubbarratti bashannanu san illee nyaataa dhugaatii ummataa guututti kafalet abbaa giddii jechuun kama dhugaa nama kabajamaa nama jaalatamaa. As biratti immoo Harargee afooshaa Harargee kiyaaroo ati ilma keenya gaafa nuti soddoomte ilma keenya taate jedhanii uffata aadaa adaadii isin agartan saniin shaggooyyeedhaa fi helleedhaan galma san miidhaysanii homtuu ciin akkasiin taane baay'isee yaa'u fotoon hin ka'amne akkaataa waraabbii wanni tokko kan wanti jeeqame hin jira. Sun immoo baay'ina namaatirraa homa muudatamuu homa eeggatamuu akkasi. Abdii Xayyib immoo hiriyaa lubbuu, hiriyaa warqii, hiriyaa qaalii, hiriyaa homtuu hin jijjiirre. You know, ila nama baay'ee shiratate nama haga feemasoota Dubaay gadi qabee beeksisa hin hojjettan jechuudha akkatti ga'e. Dooktar Habibi mushurraa sodaatte hunduu riftee Abdii Xayyib Waaqoo haa galatoomu abbaa giddii thank you hunda keessan umbushaa caaltuu Oromiyaa baay'ee namoota baay'eetu utubanitu waan kana asiin gahanii siigalee soo as biratti waan beekamu tokko jira doktor waan kana akka Oromoon beektu fedha wallahi ummata dhoorguuf jecha akka uummanni achitti hin argamne balleessuuf jecha siigalee hin mokkoranii hin didame. Siigalee maqaa namallee kaasuun feemasoota Dubaayillee namni wayii affanee gubbaa taa'e. Siigalee ofirratti hirkannee akka argite sanitti itti muddinee lafatti gaddachaafnee haa galatoman. Garuu Nasrii Aanolee as biratti mallaqaanis waan baay'een na duubatu haa galatomu. Warri mana nyaataa Addis Fiichariin haa galatoman. Alii Xayyib qarshii 700 naa kenne haa galatomu. Bilisummaan Austraaliyaa irraa miliyoona takka naa ergite akkamitti na jalaa si cinqan akkas jedhee numaa adumaasitti godhanii ila kinoo obboleettii qaba jedhiin jette osoo itti haasa'ee hin fixin wallahi waan salphaa miti. Oodu ka mana nyaatallee deemii kafali jette soo galatatu isiin mala. Abdii Xayyib Waaqoo fi Shukrii Jamaal Muktaar Adeeroo dinqisaa dabalallee hundi isaanii
Jarman irraa, Ameerika irraa, namoota Austraaliyaa irraa dhufan maqoota kaasuu isaaniin feene Ameerika irraa baay'ee jira. So haa galatooman garuu immoo kana ajaa'ibe san hundaa bira tarree Jawaar Muhammad illee haa galatoomu. Wallahi taa'ee viidiyoo natti haasa'ee naa bilbilee hadara mucaa kana addoo fi taaggalaa jira yoo argaa jiru miidiyaa irratti maaltu si hanqate jedhee mallaqa hagam feeta doolaara jedhee naa erge Jawaar gubadha warri sababa Jawaartu duuba jira akkana hin dhufnu ummata sodaachisanii achitti argamtan akka waan Jawaaritti argamtaniiti isin hidhanii wallahi Dr. Barnarraa dhuga shira biraa dadhabnaan kana xaxan hindi dame kunis nama Jawaar bilbilee fi maal si kenna maal si gargaara maal si wayyaa jedhuun akkamitti hafna jedhe yoo ummanni ka'u nama mallaqaan akka namni sakkaree baxaabbatu ijoollee araqee bitee erge jira hin danda'amne sunis takkaan jala deemaa turre sanis malatti dhoofne kaafnee balleessine achi so warra Afooshaa Harargeellee haa galatoomanii uffata aadaa isaaniitiin miidhaganii torbaan tokko guutuu manatti deddeebi'anii waan baay'ee godhanii isaanis haa galatoomanii namni yoo gammadee jedhe waan haasa'e hin beeku still na keessaan banne gammachuun kayoo sanii jechuudha. Innaa Doktor atillee haga dandeettu miidiyaa kanaan anaan qixa himatte ana caalaa himattee sargii kana Batam. So galatoomi. Antiyyaara akkana tuuti banaan deemee warra sargii keessatti argamu kiyyo.